surga. Ini petanya dia sekan. Ayo kan surga mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafone de chane jirra ras kuno. Arakata sa abdi arkachun denye micho sani sarkachun denye. Wal fakati wal barbadi jani. Kunoti michiyon jarrar guddada. Dugumani takka abdi tisino. Sanmaafu dhaqee saahibeenni kuno ballo akkasiin gor jirtu viidiyoo si takka caluu jettee na dhufte foddaarraani mee walumaanuu haa daawwannu isiniin jaa. Mura kanaafuu abdii amma bakka malee dhaqee bakka maleedhaan nyaadhamuuf deema. Ammallee ilaa hanga maantanaatti ani warri gartee akkam godhuu feetaa maammee maaliif barbaaddaa warri jettanii keessaan nagaafattan dhiifama wajjin ani maammee wanniin barbaaduuf akka tasaa gartee akka tasaa jara san abdiin qabee intala san jara gartee jawaadeedhaa fi kimiyaa caalaa bira jiran san isaan harka jiran san gartee akka gartee osoo isaan lachuu garlameenitti osoo miidhaan hin dhufne osoo gartee jawaadee lubbuun isaa hin dabarre dhaqanii waan san gartee nagee oolchuudhaaf hin barbaade malee ani miidhaa irra gaggeessimee waan gartee isin sikkantu san dhuguu baattee firaa dhiiftee wayyaadha. Intalti akkas gartee mana keessaa si tashachuu jirtu akka lubbuu teessi dabarsuu deemtaati firaan agarree garuu isin ammoo keessa waa gootee sikkantu jirti bishaanitti rabbi si haa baasuun jagaa dhugaa jirta. Sani budu'ay nagulan sininja inshallah rabbi khairi haqulu durati gatin kamisa khana raddar beyo inni ammo an raddar be kasati zimje khata utate ninjiba debe kamisa raddar be kasati asgabese baabate da am gizmasan ala turu khatechu ana tinjifatechu wa handa khiyata yo ammo kasida badde san ninjifatechu sani budu'ay nagulan kan yani isaote akana ninjifadu nagulan du'ay komanti jalatti sani fu amma dufu dafdihati jira hulan fagoda asra inshallah tariba demani dufani hagani tariba san deme mara kana dufu anta itini gadda gizeni hula kala godan khalasa lal mijje fadde kubarata kaba mil mudun tawde siti kubarata isini kadechu sani fa ko pe khaya han tumra na fana tura afera khote duai na goda duai be kharayo ne dufe yani akasin na injifate Fajr kuna fajr. Gizejet. Tapi siapa suka balik? Wai gubde mama. Malen gube. Shurka wayar gujira. Malen gujir. Khairi dai malen gujir. Shurka wayar kursi. Shitton di bade. Mal. Shitton di bade. Shitton mal. Shitto. Shitton mali shurka mal. Mal kati mu shitton. Mal asal sura. Shitton di bade sinje shitto da kana garre. Ura chai Abi karra na irke ni mal. Shitton mali. Shitto da ha. Mal suteja. Mana akar ko yitu dia mana ada mal gudde. Shitton di bade shitto ati sedisi yani furri khayatun di bade na di bade Afrika ra kuma yani malaka yang khanati ni sababnya di bade. Aduh. Esa udah kamsa. Absamu. Fadu ha kana jalan. Kan berbadu juga esa udah dia kamsa. Fadu ha khalas fadu. Esa udah ini esa turun. Fadu ha khalas. Anu be hati idemi fadu me. Fadu me. Mam ni la udah kamsa. Berbadu demi mai la udah. La bagan fude fadu sih. Berbagai kan? Karena kena jatuh. Ayo, karena cicit. Karena kena mana kerja? Hane. Mau tahu kan? Mau tahu. Hane kamali. Karena si kota. Hai. Kami sama untuk bude. Kami sama siapa? Ini berapa orang bude itu tentu mali. Hai nanti ya kan? Atina tanah hujan tadi nata terdikan. Ati duraan ofirraa shakku jirta wanni gaggaafii guddisa malee mitiin fadhuu jeeni duraan hadiyyaa si kannattee isin sin gaafanne wannummaan duraanuu isin tun mana keessaa akka isin waasi dalagaa jirtu ni beekta shirriira akka isin taate ni beekta
maaliif gaggaafata hin tuqin kaarraa fagaadho darbii irratti ishii irratti isuma haa galaafatu mataasi maalumaa siin ga'ee wooti. Sijjaati si haay. Eenyu dhiqe duba? Anaa dhiqefa. Wanti kun ni beektan. Kana sulee anaa sadii kara koon qabu harda maadda fi haay. Garuu maal na haa biyyaarreetu? Haa. Tottolami. Ajee qonni ajaa'ibamoo ana beeku kun. Harda. Omle? Ayo. Somaa miidha? Anumaan beeku. Qaamni xiyya kanaa bara. Kana maaliif fuutame? Maal fuutame qabdara? Qabatinaa. Lama tarkaan qabdi. Lama tarkaan qabdara. Hayyee. Narraa bu'uun qabu. Qabadhu qabadhu. Qabni kun narraa bu'uun qabu. Hin baasuu qabu. Uliin baasuu qabdara. Hin baasin. Ay, kama sakka nuu. Wajja haan naqaa. Eenyu? Laamati. La. Alaarummaa kan qofa kaata. Mani batu. Ay, taa'e kamaatu dhaabe. Laa yaani barsiiftuu eessaa buutettee naalloottee bar. Laa, nee maaltu kan of geessee jechuun malee kanan barbaadee dhabe taa'e rakkoon qabu taa'e. Taa'e rakkoon qabu. Na ergame. Qabduu hunda dabraa ittiin talisan. Akka yaani sittaatu jeeti hedduu kana. Si hundata. Taa'uu qaba inni qabduu taa'uu qaba jiru. Eewa yaani akka isheen si qabdu jeeti akkasirraa istaayila bareedaa si godhe bira akka shabaaba. Walirratti himamoo. Walirratti deemu gurraacha gurraa. Dhugaa rabbii dhabama rabbi sinaa godhu warri waa goggoraa jirtan kun dhabama rabbi sinaa godhu azalaa ta'e isinillee rabbii mikilchin isin inumaa addunyaa fasaatu jirtanii waaman taane nama barsiiftanii ummatallee fasaaddan dhageesse keessattuu dhalaan tun shayxaana maraattuu dhalaa ofirraa hin danda'an dhalaa baalagee ofirraa hin danda'an irra wooma hedduu keessattuu warrummaan gartee wooma hunda keessattuu warri gartee wooma badiirrattuu saaxilamu warri gartee waan hamtuu hojjechaa jiru dhaluma kanarraa kan ka'e ballo ati dilmoo kana dhamummaa qabaattee an hedduuta kana aarsu jirta viiduma tana laaluu dadhabee ni beekta maaluma dilma kana gogummaa qabdaati maali akkami filima kana akka dila kan siradni firraa hun baasuu jettanuma hangalma duruusituutee akka malee gara si galchite dawaan keessattuu abdiraa jetteen saajarrii gartee miti akka isaan jawaadee godhan osoo beektuuti nyaata as firraa maraammartee uffata as firraa maraammartee uffattee jijjiirrattee jiraachuu qabdu ture silaa. Takkaa wayika bareedee beektaa mee takkaa ogoo ishee kan. Hai. Inni akkana adda addatti miti kam akka bareedamoonni. Inni ta'e na dhibeen. Hai achaa. Sittaleeme. Beekanaati. Hai nagalatoonfadhu haanaa callifta. Sagantoota bareedee kan ogeessamu atillee gurgurtaa maali? Ammoo anni na jaasalaan dhugaa bar qabsi darnaa dhugaa'u. Mee akkana footaa argamu. Laalaa lakkee. Yoo tokko ta'e ta'a. Tokko. Dhugaa mul'ee tokko. Uunarraa fooliif kaa'een. Hai. Tokko. Wanta akkatti goone walumaalachuu jechuun tokko maali? Akkan fi urgaattillee sillee urgeessuu qabaa jeeti bara. Hanga ammaa ture isa turteeti. Anaan tokko toonfetooti. Tokko ta'ee godhama. Kanaasiree tokko taanee jiraatuu qabna. Ati gurraacha bira taa'ee. Hai gurraacha kaawwan fakkaannoo kana shaarbii qofa. Kana waan jijjiirratee lafa gubbaa jirta. Ta'uu goota waan jirte. Kanamoo laa jijjiiru dhutaa. Seettoo gosa akka ture. Laa calaqqeemme wal fakkaata. Gosa akka ture. Murgooti noo. Lakki honlee nimoo. Naa mee ta'ute. Ammoo. Hawwiin tasumti murgooti moo. Maashaallah anillee akkasitti nurgaa ruchuu qofaa miti. Anillee ni nurgaa. Aboo qosaa dhiisii tana kabalaan bira kaasi tiyyaan baalageedha qosaa dhiisii bira kaasi anis na aarsu jirta ani keessaan jarri hasiduma asirra dalagu jira abdii duuba asirra dalagu jira intaltee ala deemtee talkan dhiiraa wajjii waa mareechaa jirti ati waa takka quban qabdu waan sii taatullee hin beekan obboleettii sii taate yaartii sii taate dhageessaa yoon ganaa gasseenee viidiyoo teessan hordofe malee hin beeku waan akkasii taate raqama kee komantii jala naa kaa'ee anaa dhufee achitti hunda sii himaa na gargaartaa rakkoo ajaa'ibaa narra jiraanis waliin hojjannaa obboleettii yaa narraa hidhaa jira sababa jawaateen miidhametti caalaa fi furmaateen obboleettii qabanii hidhanii akka malee miidhuu jiranii amma immoo mana jijjiiratanii bakka kana isaan jiranii achi buutee isaanii dhabee abdii gartee ka wajjin jawaatetti du'aa godhe deemii baasennaan inni dhuma isaanii waan fadhuuf hayyeeta maammaammee qabeettiin gartee jara sanii geessee dirqiidhaan jara lubbuu isaanii baraaraa jeetii waliin irbuu walii sennee adda ayyaane kaniin ichitti kasii ergee inni deebi'ee ammaas intalammaatti si biraa du'aa si godhu jirtana wajjin akka gartee isin addunyaarraa si balleessituuf
si gorsee si galakkise dawaa kana akkanatti itti godhe kana akkanatti itti godhe jeetti dawaa meeqa katabee fi kanneef galee akkasittiin arkee viidiyoo sanarraa dubbadhee si bira geessu jeetti yoo si bira geessallee hin beekoni. Kanaafuu rakkoo kanaa ta'uun akka na gargaartuufin yaalii qaba. Lokkoo isa keessa jalannaa kaayii dhufeetiin si wajjin atilleen rakkoo tana jalaa dafee osoo isin sin galaafanne dawaa si godhee akka gartee jarara sallameen jawaateedhaaf kimiyaallee akka lubbuun isaanii hin bannetti jara san qaqqabnee harkaa fuuna. Takkanaati rakkoo addaan irra jiran gargaartee inshaallah akka si qunnamuun barbaade inshaallah. Takkanaati sinjaa kun dhaamsa kiyya kan hin balloodhaaf qabu intala tana alaala fagoo firaa dheessi ariin sinjaa inshaallah.